Naannoo waan ajaa'ibaa tokko viidiyoo isinii godhe daa'imman yeroo ammaa kana ijoollee dhaluu qofa osoo hin taane dhiifama jecha kana fayyadamuu kiyyaaf akkamitti akka barsiisnu itti yaaduun barbaachisaadha. Hundumaafuu maaliif akkana jette hin jedhina haga xumuraan waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kee jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni sa'aa namni keessan dalagaa fi ana kami sinjaana bira dansaadha. Alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa daa'imti waggaa lammaffaa barataa jirti. Oolmaa daa'immanii mana kutaa tokko osoo hin geenne waggaa tokko haga sadii yookaan keejjii daa'immanii waggaa sadii ka barsiisan san lammaffaarra jirti jechuudha. Mee wacii isitti baasne ilaala jechuun yeroo ammaa kana ijoollee ofii namni maatii qabu akkamitti akka jiraatu wallahi garaana nyaata namni ana akkamitti jechuun maatii afurii shan namni qabu akkamitti barsiifata daa'imman. Daftara yookaan luukii lummuxxii dastaa kana shigii tokko firee baay'ee qaba. Firee kana hunda ijoolleematu fayyadamamoo achitti akkamitti akka isaan godhan hin beekan. Deebii saamunaa harka dhiqatan sooftii firee lama irsaasii shigii tokko keessa irsaasii 12tu jira jechuudha. Na ajaa'iba yeroo baay'ee durallee akkanuma garuu na ajaa'iba sirrii maamma waan tokkotti dabalanii jiru. Kararii yookaan halluu shigii tokko illee firee 12 qabata. Asitti immoo iskiriiftoo diimaaf gurraacha. Iskiriiftoon ijoolleen hin barreessitu garuu maaliif akka isaan barbaadan hin beekne. Eshi inni biraan mootu saamunaan ka harkaa sunillee osoo jiru kanallee jedhanii jiru. Duraan laayifbooyi jedhanii haa ta'u kanallee tokko bitame. Egaa daa'ima takka barsiisuuf hojiin kun hundi gizee takka galu jechuudha. Ati amma kanaan alatti kifiyyaan mana barumsaa jira. Kan immootu baasii jira. Kana hundaan alatti jechuudha. Laaphisii firee lama sarartuu maqracaa firee lama. Waciin kun ka amma galchitu gizee isaan galmeessitu. Garuu waciin biraa nyaata guduunfuun adda hojii qaba. Saarbisii yookaan baasiin adda hojii qaba. Kafaltiin mana barumsaa adda hojii qaba. Bakka baay'ee takka ulfaata hundumaafuu. Rabbi haa laaffisu. Wallahi jechuun namni hojjetaa mootummaa ta'e akkamitti akka jiraatu hedduu jechuu gaafii natti ta'ana. Hojjetaa mootummaa biroo xiqqoo argata. Biroo xiqqoo san keessaa ijoollee ofii barsiisamoo wacii mana keessa godhamoo yeroo ammaa kana tattaafannee hojjennu malee jireenyi ulfaata. Kanaaf namoonni abbaa qofa irratti ilaaltan ofii keessanillee shamarran hojjedhaa nam tokko irratti ba'aa ta'uun xiqqoo gaarii miti. Sanuu yeroo ammaa kana baay'ee takka ulfaata. Daa'ima takkaaf hojii kana baaste jechuun ganaa ka jiran kafaltullee jira. Deebi'ee ka baasillee ganaa kafalta. Nyaata gizee guduunfitu ka waa hedduu akkuma manaa cadhiste waan takka laman gootu isaan jijjiiraa fi goota sun immoo waciidha. Hundumaafuu du'aayii godha rabbiin laaffisu kana wacii kana isii barbaachisa jechuudha. Wanni nama viidiyoo kana gadhiiseef taajjabbiima jechuun na ajaa'ibeetumaani. Egaa yeroon jijjiiramullee wacii kana hunda maaliif barbaachise? Amma daa'imman tun dhuguma hunda kana hunda itti fayyadamti. Sooftii amma daa'imman itti kennanii natti fakkaatu mana barumsaa keessatti. Garuu kana gaafatan gizee galmeessanii amma itti deebisaa fi jirti tan gaafaa jechuudha. Diqqoon hin jirtu osoo jiraatte manutti iyyiti. Akkana itti rarutti jirra hordoftoota kiyyaa bakka jiru irratti tattaafannee haa hojjannu isiniin jedha. Hojiin tuffatinaa bakka jirtanitti irratti jabaadha. Ijoollee gaafa argatan kaa ijoolleen tuwwanoo barattu teessan mana taa'uu hin dandeettu. Mana osoo mana barumsaa hagam fedhe huddii ta'ee huddii jettee hin dhiiftu jechuudha. Daa'imman barsiisuun dirqama waan ta'eef diqqoo isii garmalee ni qaalessanii horoonni mana barumsaa gillii kunniini. Haa ta'uti hundumaafuu meeshaa isii akkanatti raruu ofitti jirti. Namoonni meeshaalee ilaaluu barbaadan dhadhallee viidiyoo gadhiisaa ture. Meeshaa mana barnootaa caammaa akkasuma kophee yookaan daftara viidiyoo kaan irratti gadhiisee jira. Hin argine baay'een keessanii ilaalle. Warri meeshaalee na biraa qabdan asirratti hin eegina. YouTube san subscribe godha. Liinkii isaa ammallee irra deebiidhaan as jala isiniif kaaya. Wanti an viidiyoo kana gadhiisaa jiruu fi akka isin liinkii as jala liinkii meetii warra jettanii na gaafattan viidiyoo darbe irratti koomentii jalqabaatirra kaaya. Amma koomentii jalqabaatirra barreeffama jiru sani gadi tuxxanii YouTube biraaf irra isin fida. YouTube san subscribe gootanii achirratti meeshaa gadhiiseeti jira. Kophee daftara boorsaawwan ijoolleedha gadhiisee jira jechuudha. Hadhumaayyuu sa'aatii muraasa dursa. Kanaaf achirratti ilaalaa yeroo birallee akka isin bira ga'u subscribe godhaa isin jedha obboleeyyan kiyya. Asirratti gadhiisu waan dhiisee fi waa'ee meeshaa afata garagaraa firaasha walumaa galatti waan meeshaa namni orderiin irraa godhatee uffataan dabalatee meeshaa mana keessa dabalatee majliisa garagaraa dabalatee firaashii dabalatee hundumaayyuu kanaan booda achirratti gadhiisa jechuudha. Kanaaf margoota irree ammaan tana liinkii as jala isinii kaaya. Ummata qashtii, ummata jaalalaa, ummata kabajaa jaalalaa fi kabajaan akka subscribe gootan isin gaafadha.
Piliis hundi keessanuu subscribe godha channel saniin dura na hordofaa meeshaa namni barbaadanii. Egaa akkanatti deebisutti jirra. Rabbiin nu haa laaffisu hundumaafuu ijoollee barsiisuun xiqqoota akka inni ulfaata jireenillee akkasuma kanarraan immoo nuti haa qabnu tattaafachuu qabna hojjechuu qabnaan dhaamsa kiyya. Maaliif ree harka nama tokko ta'anii eeguun hin danda'amu jireenyi nu moo'atti jechuudha yoo akkas taane. Kanaaf tattaaffiin dirqama jechuudha. Hordoftoota kiyya warri biyya namaa jirtanillee rabbiin waan hojjettan keessa barakaa isinii haa kaa'u. Warri galuu barbaadan nagaan gara biyyaatti isin haa galchuu. Warri achumatti hojjetuu barbaadanillee hojii keessan ka hojjettan keessa barakaa isinii haa kennu. Rabbi fayyaa isinii haa kennu. Yaada muraada keenya maraatu rabbi nu haa guutu. Isin hin jaa obboleeyyan kiyya baay'een keessan nin beekaa biyya alaa warri an ala deemee hin beeku ta'us garuu obboleeyyan alaa ni qaba. Hagamta akka dadhaban hagamta akka xaaran waan ufii xaaran san baay'inaan ufiin fayyadamanii maatii fi obboleeyyaniif jiraatanii. Kanaaf isin hedduu dadhabbii keessa rabbiin wallahi bakka isinii haa buusu waan isin hin yaadin isin jaa. Egaa viidiyoon YouTube san irratti gadhiise kunoo viidiyoo kana caafee irra isinii baasaa jira asitti guutummaa isaa achirratti ilaaluu dandeettanii ijoollee teessanii fi kophee garaagaraa uffata boorsaa mana barumsaa namoonni ajajatuu barbaadan guutummaa isaa liinkii kana gadi tuqaatiniin gara koomentii jira tokkoffarra dhaqaa achirratti ilaalaa namni barbaadan immoo karaa waasaappiitiin na dubbisa lakkoofsi kiyyallee achi keessa kaa'ee jira. Hundi keessanuu dhaqaatiniin ilaala subscribe godhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasumallee mootuu laayikii sheer gochuu hin dagatina. Namoonni wantoota akkanaa barbaadan jiraachuu danda'u waan ta'eef hiriyoota keessan irratti sheerii godha hordoftoota kiyya. Egaa deddeebi'ee subscribe godhaa isinin ja'a jira dhiifama yoo isin cinqallee garuu cinqii hin qabu harkumaan gadi tuqxanii subscribe gootanii maashaallah tabaarakallaa kophee oriijinaala ta'ee fi kophee babbareeda ta'e egaa na biratti argattanii akkuma gizee kamuu meeshaa babbareeda. Kootii kanallee hedduu jaalladhee jira gara lachuunuu uffatuun ni danda'ama bifa lama qaba maashaallah tabaarakallaa. Namoonni barbaadan gara keessaatiin heloo jedha. Uffata hawwatallee kootiiwwan hawwata warri baay'ee na gaafataa jirtan dhume isiniin jedhee ammaan tana deebi'ee fidee jira ka dhiyoo tana fidesanii namoonni akka hotiyyaaf haadhatiyyaaf barbaada jettanii karaa waasaappiitiin na dubbistan dhiqqoo na eegaa isiniin jedhee ture amma akkuma waliigalaatti isinitti himaa jira. Deebi'ee fidee jira jechuudha. Namoonni barbaadan koottaatiin keessa na dubbisaa kootii hawwataa qorraaf ka ta'u akkasumas boorsaawwan akkanatti babbareedutaniin kan amma uffata keessa kaa'ee boorsaan ka bareedu gizee daftara keessa naqanii baadhatanidha. Maashaallah tabaarakallaa kanatti illee kunuunni beeksisa. Egaa viidiyoon kiyya kanumaan raawwateeti jira hordoftoota kiyya akkasinitti tolee uumaa shakkii hin qabu. Oolmaa kairii keessa na oola. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa warri na jaalattan warri na kabajan warri YouTube kiyya subscribe gootan hundi keessanuu naaf jiraadhaa galatooma. Anis isin jaaladha isin kabaja nagahan naa turaa bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa jiraadha isin jaa ammallee laayikii tuqaa isin jedha obboleeyyan kiyya. Ciao ciao.